Itoophiyaanonni Saudi Arabiyaatti duutitti murtaa'ee Arafaa dura ajjeefamtuu jedhaman birmannaa gaafatan. Oduu biyya alaatiin ammoo biileenarra addunyaa kan tahee fi waahilaa dhihoo Doonaald Tiraamp kan tahe Elon Musk White House gadhiisee bahuun dhagahamee jira. Oduu kanaa fi kanneen birootis qabannee jirra hanga xumuraatti waliin akka turtan isin affeerra. Itoophiyaanonni Saudi Arabiyaatti duutitti murtaa'ee Arafaa dura ajjeefamtu jedhaman birmannaa gaafatan. Lammiileen Itoophiyaa Saudi Arabiyaatti adabbii du'aa itti murtaa'ee mana hidhaa Naajiraatitti argaman adabbiin isaanii ayyaana Arafaa baranaa kana dura akka raawwatamu itti himamuun dubbatameera. Mana hidhaa kanatti lammiileen Itoophiyaa hanga ammaatti adabbiin irratti darbe kan adabbiin isaanii raawwate waliin walumatti 47 kan tahan yommuu ta'u maatiin namoota kanneenii ammallee mootummaan gidduu seenee akka isaan baraaru iyyataa jiraachuun beekamaadha. Lammiileen Itoophiyaa ajjeefamuudhaaf guyyaa eeggataa jiran keessaa ta'uu kan dubbatan ammoo maatiin isaaniitti yeroo darbe obboleessa koo dabalatee namoota 3 ajjeesuudhaaf fuudhanii deemaniiru jechuun namni achi keessaa dubbifame himeera. Isaan dabalatee Itoophiyaanonni duuti itti murtaa'ee kanneen taa'anii du'a eeggachuu malee yoom akka ajjeefaman hin beekne haalli kun qalbii isaanii rarraasaa kan jiruufi mataan isaanii ammoo rakkoo keessa akka seenaa jiru ni dubbatama. Waraqaa ajaja bulchiinsa mana hidhaa Naajiraan irraa qabatanii dhufanii namoota 3 Kalifaa Abdallaa fi Umarii fi akkasumas Abinuur nama jedhamu qabatanii boruu ajjeefamtu jechuudhaan itti himanii bira akka deemanis dubbatameeti kan inni jiru. Akka manni murtii jedhutti yeroon namoonni 3 kunneen akka ajjeefaman itti himame sun daawwannaa pirezidaant Ameerikaa Doonaald Tiraamp gara Saawuditti taasisanii waan walirra bu'eef osoo hin raawwatamin akka hafes dubbatameera. Daawwannaa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraqaa waajjira ministeera muummee Itoophiyaa irraa gara Saudi Arabiyaa ergamuudhaan walirra buutee kan jedhan namoonni achi keessa jiran kun namoonni kunneen guyyaa sana sababa isaa kamiif ajjeefamuu jala oolfamanii ifa ta'ee miti jedhaniiru. Guyyaa ajjechaan isaanii raawwatu sana nuti waajjira ministeera muummee Itoophiyaa turre kan jedhan namoonni achi BBCtti dubbatan ammoo qaamni komii keessummeessu xalayaan gara mootummaa Saudi Arabiyaa ergaman nutti hime. Guyyaa sana daawwannaan pirezidaantii Ameerikaa ture guyyama sana ammoo kanaan erga ijoollee mataa haadanii booda isaan ajjeesuudhaaf gadi baasanii ka'anii har'aa miti guyyaa biraatti dabartu jechuudhaan deebisan jechuunis dubbatameera. Waraqaan ajaja waajjira mootii biyyattiitiin ba'e kun namoonni murteen du'aa itti murtaa'e hundi adabbii isaanii Iida Arafaa kana dura kan raawwatamudha jechuun gabaafameera. Namoonni adabbiin du'aa itti murtaa'e hanga ayyaanni Arafaa kun gahutti yaaddoo guddoo keessa kan jiranii fi har'aa boru nu ajjeesan jedhamanii of eegaa kan jiran garuu yeroo Arafaa bira darbanii tarbii furmaanni dhufuu danda'a abdii jedhus kan qabanii fi waan hiriyoonni isaanii mana hidhaa keessa jiranis guutumaa guututti dubbataa jiru. Lammiileen Itoophiyaa murteen du'aa irratti darbe kunneen dhimma isaanii hundinuu baala sammuu namaa hadoochuu hashiishii jedhamu qabatanii seenuudhaan kan wal qabatan yommuu ta'u Saudi Arabiyaatti qorichi sammuu namaa hadoochuu wal qabatee ajjechaa manneen hidhaatiin raawwataman dabalaa dhufuu dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Cairo Institute for Human Rights Studies fulbaana darbe keessa baasuun isaanii beekama. Namoonni adabbii du'aatiif saaxilaman kunneenis lammiilee Itoophiyaa, lammiilee Masrii, lammiilee Sooriyaa, Suudaan, Yemeni akkasumas Naayijeeriyaan keessatti kan argamanidha. Saudi Arabiyaa keessatti yakka ajjechaatiin kan nama adabsiisuu danda'u kan jedhaman yakka ajjechaa namarratti raawwachuu fi akkasumas qoricha sammuu namaa hadoochuu kanneen daddabarsuudhaan kan wal qabatu ta'uunis ni beekama. Garuu heera bara 2019 ba'e irratti hundaa'uudhaan lammiileen Itoophiyaa kunneen hashiishii waliin qabaman jechuudhaan du'aan adabame. Haala kanaan ammoo lammiileen Itoophiyaa adabbii du'aa itti murtaa'e 43 keessaa hanga yoonaatti namoonni 6 ajjeefamuus gabaasaniiru. Biyyoonni garaagaraa akkaataa itti murtee du'aa raawwatan maloota garaagaraa kan qaban yommuu ta'u kan ni fannisu. Saawudiin ammoo morma isaanii rukutuudhaan adabbii kana raawwatti jechuudhaan gabaasaaleen garasii bahan ni agarsiisu. Saawudiin yakkoota akka ajjechaa baala sammuu namaa hadoochan kanneen akka kookeenii fi heerooyinii jedhaman akkasumas meeshaa waraanaa loltoota biyyattiitiin dhukaasuudhaan kan wal qabatan nama raawwate irratti guutumaan guututti adabbii du'aa kan fudhattudha. Biyyattiin namoota daddabarsa qoricha sammuu namaa hadoochanii keessatti hirmaatan du'aan adabuu bara 2020tti dhaabdee turtus amma itti deebiteerti. Ilmi mootii Saawudii Muhammad bin Salman adabbiin du'aa yakka ajjechaa qofaaf akka hojii irra oolu kanaan dura labsee turus haa ta'u garuu baruma labsiin kun hojii irra ooluu eegale baatiiwwan muraasa booda biyyattiin osoo sababbii homaatu hin kennin namoota qoricha sammuu namaa hadoochuu wal qabatan himataman adabbiin du'aa akka irratti raawwatamu murteessiteerti. Akka namoonni kunneen jedhanitti mana hidhaa Naajiraan dabalatee manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran hedduu keessatti lammiileen Itoophiyaa adabbii du'aa fi hidhaa waggaa dheeraan itti murtaa'e gidirfamaa akka jiranis ni beekama. Hanga waggaa 40 kan itti murtaa'e jiraachuu isaan keessaa yoom ba'anii akka gara biyya isaanii deebi'an kan hin beekne
beeknee fi yaaddoo guddaa keessa kan jiranis ni jiru. Mana hidhaa Naajiraan keessa qofa lammiileen Itoophiyaa yoo xiqqaate 150 ol ta'an murtee garaagaraa irratti darbee hidhamanii kan jiran yommuu ta'u, kanneen keessaa immoo 47 kan ta'an murteen du'aa irratti murtaa'e. Lammiilee Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman karaa Yamaniin darbuudhaan hanga Saudi Arabiyaa seenanitti rakkoo suukanneessaa hedduu kan keessummeessan yommuu ta'u, Saudi Arabiyaa erga gahanis manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamuun isaanii ittuma fufa. Lammiilee Itoophiyaa akka addaatti kan ilaalamu mirgi qabanis kan hin jirre mana hidhaa keessatti dararamaa hamaa kan arganii fi daa'imman, dubartoota, dargaggoonni, jaarsolee bishaanii fi midhaan malee kutaa xiqqoo keessatti dhiphachaa jiraachuu jechuudhaan kanaan duras yeroo garaagaraatti miidiyaa hawaasaa irra naanna'aa turuun ni beekama. Waajjirri pirezidaantii ministeera dhimma alaa fi imbaasii Itoophiyaa Saawudiitti jiru iyyachuu kan himan lammoo ta'uu lammiileen kunneen waajjiraaleen kunneen wal ta'uudhaan gara Saawudiitti xalayaa barreessanii turan. Saawudiin garuu murteen keenya murteedha jechuudhaan deebistee kan himte ta'us dubbatameera. Deebii kana kan argame yommuu ta'u ammoo gara waajjira ministeera muummee deemuudhaan akka iyyatanis himaniiru. Waajjira ministeera muummee irraas kutaan komii keessummeessu xalayaa gara mootii Saawudi Arabiyaatti erguu akka himan dubbatameera. Maatii waliin ji'a tokkoof magaalaa Finfinnee turanii iyyata kana kan iyyataa turan jaarmiyaalee mirga namoomaa kanneen akka Human Rights Watch jedhamutti iyyachuu kan himu namni achi keessatti maatiin isaa jalaa hidhame garuu hanga furmaanni hin argamnetti wanti isaan godhan tokkollee akka hin jirre dubbateera. Namoonni duuti itti murtaa'es qalbiin isaanii hawwii fi abdiidhaan kan rarrahee fi yookaan yoom ajjeefamna yookaan yoom baafamna kan jedhuunis guutamaniiru. Aangawoonni lammiilee biyyoota kaan Itoophiyaa caalaa hordofuu kan jedhu namoonni achi keessatti hidhaman kunneen garuu mootummaan Saa'udii akka hin jijjiirre yaada isaanii himeetiin jira. Keenyaaf dhiheenyuma ministeera dhimma alaa Somaaliyaa ministeera dhimma alaa Saawudi Arabiyaatiif xalayaa barreessee ture garuu mootummaa biyyattii hanga pirezidaantiin dhufutti jedhee kan didee fi pirezidaantiin isaanis dhufee ture garuu erguma inni dhufee Somaalonni 5 kan ajjeefaman jechuunis gabaasa kana keessatti eerameera. Mootummaan Itoophiyaa yeroo yeroodhaan namoota kurnaaniin lakkaa'aman kanneen Saawudi Arabiyaatti rakkoo keessa galan gara biyyaatti deebisaa jiraachuu kan ibsuu fi kanneen biyya keessatti hafanis rakkoon isaanii furuudhaaf akka hojjetu imbaasiin Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa Riyaad jiru yeroo garaagaraatti ibsa kenna. Dhiyeenya kana Saawudi Arabiyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Muktaar Kadir qondaala giddugala gargaarsa namoomaa mootii Saawudi Arabiyaa Salman King Salman Humanitarian Aid and Relief Center jedhu waliin dhimmoota garaagaraa irratti akka mari'atanis dubbatameera. Hoogganaan giddugala kun Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al Rabi'a Itoophiyaan godaantota seeraan alaa Saawudi Arabiyaa irraa gara biyya isheetti deebisaa jiraachuuf galateeffatanii turan. Fuuldurattis godaantota gara biyyaatti deebi'an kanneen dandamachiisuu fi kanneen Saawudi Arabiyaatti hafan deebisuudhaaf ammoo hojii hojjetamu keessatti mootummaan Itoophiyaa akka tumsanis waadaa kan galanii fi isaan keessaa qondaala abbaa biyyaa jedhaman qaamaan argame akka waliin dubbatame yoo himan namoonni kunneen isaanis namoota adabbiin du'aa itti murtaa'e hunda viidiyoodhaan waraabbiin ministeera dhimma alaa fi imbaasii Itoophiyaa Saawudi Arabiyaa jiruuf akka erganis himanii jiru. Haa ta'u malee rakkoon kun akka jirtuu fi namoonni duuti itti murtaa'e kunneen yaaddoo keessa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa quba qaba garuu hanga ammaatti wanti furmaata jedhamee argame tokkollee kan hin jirredha jechuun lammiileen achi keessatti argaman dubbataniiru. Niijar hojjettoonni Chaayinaa pirojektoota boba'aa irratti hojjetan biyyattii gadhiisanii akka bahan gaafatte. Mootummaan Niijar Chaayinaan kana booda deeggarsi kee na feesisu yookaan nan barbaachisu lammiilee biyya kiyyaa wajjin hojjechuu nan danda'a jechuun baatee murtee fudhatte. Akka biyyoota Afrikaa dhihoo biroo mootummaa waraanaatiin kan bultu Niijar qabeenya uumamaa ishee irratti to'annoo guddaa argachuu fi carraa hojii biyya keessaa uumuudhaaf maqaa liqii fi qarqaarsaa jechuudhaan yeroo dheeraadhaaf albuuda biyyattii fayyadamaa kan turte Chaayinaadhaan kana booda deeggarsi keenan barbaachisu lammiilee kiyya wajjin hojjedhan jechuun akka diddee fi lammiileen Chaayinaa biyya keessaa akka bahan kan gabaase Rooytarsidha. Ministeerri boba'aa Sahabii Oomuruu namni jedhamu dhaabbanni boba'aa biyyaalessaa Chaayinaa fi warshaan boba'aa isaa Shooraaz jedhamu lammiilee biyya alaa waggoota 4 oliif Niijar keessatti hojjetaa turan walii galtee akka addaan kutee gabaaseera. Xalayaa kana keessatti Oomuruun akka jedhetti aadaa naannoo sanaa balleessuu fi qabeenya haqa malee saamuudhaan himateera. Waldhabdee mindaa hojjettoota biyya alaa fi hojjettoota biyya keessaa mindaa xiqqaa qaban irratti kaa'ee fi lammiilee Niijar fayyadamaa jedhame irratti baatii sadaasaa keessa hooggantoota boba'aa Chaayinaa 3 kan ariite Niijar ogeessota barbaachisoo muraasa irraa kan hafe lammiilee Chaayinaa hundi hatattamaan biyyattii gadhiisanii akka bahan akeekkachiifteerti. Tarkaanfiin kun hariiroo biyyoota lamaanii daran miidhuu danda'a jedhamus Niijar murtee isee irratti cimina akka qabdu dubbatteerti jedhameera. Gamtaan Awurooppaa baasii waraanaatiif doolaara Ameerikaa biiliyoona 100 fi miiliyoona 50 raggaasise. Gamtaan Awurooppaa yaaddoo haleellaa Raashiyaa irraa
irraa kan ka'e humna waraanaa ardii Awurooppaa daran cimsuudhaaf baajata dabalataa doolaara Ameerikaa biliyoona 100 fi miliyoona 50 raggaasisuu ifa godhaniiru. Ministeeronni biyyoota Awurooppaa walgahii Beeljiyeem magaalaa Biraasiils ta'aniin nagahaan ardittii daran cimsuudhaaf kan barbaachisu waliigaltee sanada seeraa fi fandii faayinaansii mallatteessuudhaan jedhaniiru. Waliigaltichi biyyoota Awurooppaa 26 gidduutti kan mallatteeffame yommuu ta'u, pirezidaantiin gamtaa Awurooppaa Ursulaa von der Leyen karaa fuula X irratti akka eeranitti kun sadarkaa gamtaa Awurooppaatti investimentii nageenyaa guddaa garuu kan isa jalqabaati jedhaniiru. Warra isinitti duuluu barbaachisanis yookaan kan barbaadanis haala fooyya'aadhaan ofirraa ittisuu akka danda'an ni beeksifna. Tarkaanfiin gamtichaa kun kan karoorfame erga hariiroon Ameerikaa bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp kana biyyoota Awurooppaa waliin qabu laafaa dhufe as ta'uunis himameera. Gabaasi Reuters akka hubachiisetti biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa waggoota 3 darban qofa keessatti baajata ittisaa kan waggaa isaanii dhibbantaa 30 dabalaniiru. Yaaddoo waraanni Raashiyaa fi Yukureen gidduu jiru gara Awurooppaatti babal'achuu danda'a jechuun akka waraana isaanii jajjabeessaa jiranis ifa ta'eeti kan inni jiru. Ameerikaan waraanni Yukureen akka dhaabbatuuf Puutiinitti quba qabdee 7 kenniteef jedhameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Yukureen dhaabsisuudhaaf jecha pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimeer Puutiin beellama 7 kennaniifiiru. Raashiyaan erga dhihoo as haleellaa Yukureen irratti raawwattu cimsitee kan itti fuftee fi Puutiin waraana dhaabuudhaaf fedhii qabam jedhamee kan gaafataman Doonaald Tiraamp isa isintu himuu hin danda'u haa ta'u malee 7 keessatti kan inni bartu jechuun dubbateera. Doonaald Tiraamp guyyoota darban keessa Puutiiniin cimsanii qeequu kan itti fufanii fi dilbata darbeerraa kaasee miidiyaa hawaasaa kan dhuunfaa isaanii ta'e irratti guutumaan guututti maraateera jechuun akkasumas ibiddaan taphachaa jira jechuun itti dabalanii qeeqa isaa cimsee itti fufeeti kan Doonaald Tiraamp jiru. Jarman Yukureen misaa'ila fageenya dheeraa akka oomishtu gargaaruudhaaf waadaa galte. Chaanselarri haaraan Jarman Friedrich Merz akka jedhetti haleellaa Raashiyaa irraa ittisuudhaaf misaa'ila fageenya dheeraa qaqqabu oomishuuf akka gargaartu pirezidaantii Yukureen Volodymyr Zelenskiitti himan. Waa'ee oomishaa dubbachuu barbaadna garuu babal'insa isaa ifatti kan hin dubbannu jechuu yoo jalqaban Jarmanin misaa'ila Taawuraas ishee Kiyeviif ni dhiyeessiti jechuudhaan Barliin keessatti gaazexeessitootaaf ifa godhaniiru. Marziin jalqaba baatii kana aangoo kan qabatan yommuu ta'u deeggarsa Jarmaniitiin Yukureeniif taasiftu cimsinee itti fufna jechuun waadaa yoo galan torbaan kana ammoo meeshaalee waraanaa michoota biyyoota lixaa Kiyeviif dhiyeessan irratti daangeffamni kamuu booda akka hin jirre dubbataniiru. Misaa'elli Taawuraas fageenya kiloomeetira 500 kan qabu yommuu ta'u misaa'eloota fageenya dheeraa imalan kan biroo caalaa daangaa Raashiyaa keessa gadi fageenyaan seenuu danda'a jechuunis dubbateera. Manni murtii Ameerikaa taarifa biyyoota irra kaa'ee dhorke. Manni murtii federaalaa Ameerikaa humna olii pirezidaantii Doonaald Tiraamp biyyoota garaagaraa irra kaa'ee jechuun dhorkeera. Murtiin kun ammoo imaammataawwan diinagdee keessaa tokko kan ta'e dhimma taarifa gurguddoo biyyoota garaagaraa irratti kaa'uu jedhamu irratti kufaatii guddaa isa mudate godhameera. Manni murtii daldala idil addunyaa seerri hatattamaa White House-tti fayyadamuudhaaf tolfate pirezidaantichi biyyoota hundarra taarifa kaa'uu akka danda'uuf aangoo qofaa isaa dhuunfachuu hin kennuuf jechuunis dhaameera. Murtiin kun qaraxa Ameerikaa addatti Chaayinaa, Meeksikoo fi Kaanaadaa keessa kan dhorke yommuu ta'u murtiin kun darbee daqiiqawwan muraasa keessatti bulchiinsi Doonaald Tiraamp daanyonni hin filatamin akkamitti akka dhimma biyya hatattamaa furuu irratti murteessuu hin qaban jechuunis dubbatee ol iyyannoo galfateera. Elon Musk wixinee gibiraa fi baasii Tiraamp mufatee hojii gadhiisuun dhagahame. Sooressi addunyaa kanaa kan ta'e Elon Musk imaammata mallattoo Doonaald J. Tiraamp keessaa tokko qeequudhaan pirezidaantichi bara 2024 irraa deebiin akka filannoo injifatuuf gargaaree kan ture amma waan itti mufate fakkaata jechuun miidiyaaleen addunyaa wal harkaa fuudhuu jalqaban. Torbaan darbee manni maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa wixinee labsii Tiraamp guddaa bareedaa jedhee waame sagalee garaagarummaa xiqqoodhaan raggaasiseera. Kunis qaraxa doolaara tiriliyoonii hedduu dabaluu fi baasii raayyaa ittisaa guddisuudhaaf waadaa galuu kan dabalatu yommuu ta'u amma gara seeneetitti qajeelfamee jira. Abbaan qabeenyaa teeknooloojii Muskeen michuu BBC Ameerikaa kan ta'e CBS'tti akka himetti karoora kanaan hedduu mufadheera jechuun dubbateera. Kunis akka hojii inni baasii hir'isuuf pirezidaantichaaf hojjete xiqqeessuuti jedhee natti dhagahameera yoo jedhu dhugaa dubbachuudhaaf nagahee baasii guddaa kana arguun na mufachiisee jira. Itti fufuunis karoorri Doonaald Tiraamp hanqina baajata hir'isuu osoo hin taane
hanqina baajata dabaluutti itti fufe jechuunis ol kaa'eera. Sirri kun bara baajataa itti aanutti hanqinni yookaan garaagarummaa waan mootummaa Ameerikaa baasuu fi galii argatu gidduu jiru gara doolaara Ameerikaa biiliyoona 600tti ol dabaluu danda'a jedhamees yaadamaara. Kana malees wixineen seeraa kun hojii gareen yookaan qaamni gargaarsaa baasii hir'isuu kan jedhamu ministeera gahumsaa mootummaa jedhamuudhaan kanaan dura hojjetame yeroo ammaa kana hojjechaa jiru ni salphisa jedhamee kan eegame. Elon Musk kanas gadhiisee bahuu isaa ifa godheeti kan inni jiru. Oduu xumuraatiin muummeen ministeera Israa'el hoogganaa Gaazaa Hamaas Muhammad Sinwar ajjeefamuu ifa godhe. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netaniyaahuun waraanni isaanii hoogganaa garee Hamaas kan ta'e Gaazaa keessatti kan socho'uu fi namoota Israa'el baay'ee barbaadamaa turte keessaa tokko kan ta'e Muhammad Sinwar ajjeefneerra jedhee labseera. Muhammad Sinwar obboleessa hoogganaa garee Hamaas kan duraa kan ajjeefame Yahyaa Sinwar yoo ta'u yeroo ammaa kanatti Israa'eliin hedduu barbaadamaa kan turedha. Muhammad Sinwar haleellaa cimaa Israa'el caamsaa 13 mooraa fi naannawa hospitaala tokkotti raawwatteen kan ajjeeste yoo ta'u waraanni Israa'el meeshaalee waraanaa lafa jalaa Hamaas argate yookaan itti fayyadamaa ture barbadeessineerra jechuunis dubbateera. Ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu ammoo yeroo sanatti namoonni 28 akka ajjeefaman kan ibsee fi garuu Muhammad Sinwar hin mirkaneessine jechuun dubbateera. Yahyaa Sinwar namni karoora haleellaa onkololeessa 7 bara 2023 Hamaas Israa'el irratti raawwate duuba jiru jedhamee himatame onkololeessa darbe waggaa tokko booda lubbuun isaa dhabee jira. Israa'el haleellaa guyyoota 600 dura Gaazaa keessatti duula waraanaa kan jalqabde yommuu ta'u yeroo sanatti Israa'el keessatti namoonni gara 1200 ajjeefamanii 251 kan ta'an ammoo butamanii fudhatamuun gabaafamee ture. Ergasii Gaazaa keessatti yoo xiqqaate namoonni gara 60,000tti dhihaatan ajjeefamaniiru kan jedhu ministeerri fayyaa naannichaa beeksisee jira.